Hayyee Yooyyaa harka fuudhe ilmaan Oromoo asitti argamtu hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nagaan Rabbii isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Laayivii gaafa dhufu haasaan harkaa badaa haa ta'u garuu dirqama haasawaa waan hin qabuuf hin dhufe. Innis dhimma maalirratti akkuma barruu ijoorratti barreeffameeni uummanni Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Boonee Abunaa keessatti rakkoo guddaaf saaxilamee bakkee bahee jiru. Akka inni kana ta'uuf maaltu ajaja dabarsee wanti sun akkamittiin raawwatee xiyyeeffannoon gocha kana immoo maaliif kan ta'e yookiin immoo maalirratti xiyyeeffata kan jedhu odeessaalee narka jiru irraa kan waliin haasa'aa turru ta'a jechuudha. Innis akkuma beekamu akka guutuu Oromiyaatti yoo kan ilaallu taane uummanni Oromoo Oromummaa isaa qofaadhaaf yakkamuudhaani murna abbaa irree biltsiginnaa jalatti waggoota torban erga dhiiga qeerroof qarree dhiiga uummata Oromootiin aangoo fudhatee gara aangootti ol dhufee ka'ee uummanni Oromoo aarsaa kana hin jedhamne dararaa kana hin jedhamne keessummeessaa akka jiru hundumti keenya waliin beeknaa jechuudha. Sunis Oromummaa isaatiif maleessa yakka qabaatee yookiin immoo badii qabaateeti miti. Addatti yeroo ammaa kana gidduu kana akkuma suuraa fi viidiyoolee argaa jirtan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Boonee Abunaa keessatti uummanni Oromoo dararaa kana hin jedhamne keessummeessaatu jira jechuudha. Egaa kanas akka ta'u odeessaalee nurka jirurraa yoon kan isin dubbadhu ta'e kan akka ta'u kan godhe mootummaan bulchitoota aanichaatti dhaamuudhaanii faannoon isin marseeti jira waan hidhattoonni faannoo isin marsanii jiru waan ta'eef of eeggadhaa dhaamsa jedhu dhaamanii jechuudha. Kanarraa yoo kan kaasnee ilaallu taane wanta kana uummanni kun akka inni dhumu akka inni ajjeefamu akka inni dararamu akka inni daguuggaan sanyii irratti raawwatamu kan qopheessaatti jiru. Humna kana mootummaa gabroonfataa kan bulchiinsa koloneel Abiyyi Ahimadiin geggeeffamaa jiru ta'uun ifadha jechuudha. Sanarraa kan maaliif kan jedhu yoo kan ilaallu taane gochi kun kan inni raawwachaa jiruu fi ifadha. Innis maaliif akkuma kanaan dura dhaadachaa ture irraallee dubbachaa turre qurxummii qabachuudhaaf galaana gogsuu kan jedhu dhaadannoo isaa yeroo jalqabaa akkuma ture ammas xiyyeeffannoon isaa uummata sana daguugee uummata sana irratti sirna daguuggaa sanyii raawwate ittiin yaada isaatti waraana bilisummaa Oromoo ittiin qabachuu ittiin haleeluudha jechuudha. Sababa sanaati hidhattoota faannoo hidhachiisee gargaaruudhaan gara uummataatti bobbaasee warroota isaaf ergamaniin immoo akka isaan of eeggatan gochiisee uummanni naannoo sanaa dararaa ulfaataa keessummeessaatti jira jechuudha. Jaalgurmeessaa sabaa hayya qabaatte waan kana kan gochaatti jiru mootummaa amma biyyan bulchaa jira jedhu mootummaa biltsiginnaa ta'uun ifaan ifatti beekamaadha jechuudha. Ifaan ifatti beekamaadha jechuudha. As keessatti uummanni kun kan inni aarsaa kaffalaa jiruuf sababa Oromummaa isaati. Dallaa namaa seeneensaa daangaa namaa hin dhiibne haqa namaa hin saamne haqa namaa hin hanne sababa Oromummaa isaati. Oromoon kutaa 11 jennee walitti waamamna. Gaafa waliin waamamnu Oromoo jedhamne waliin waamamna. Maaliif gaafa kutaan tokko boo'u tokko iyyuu dadhabee? Yerootti uummanni kun aarsaa kana kaffalaa jirutti namoonni hedduun miyootu godhatu. Yeroo uummanni kun haala kanaan dararamaa jiru yerootti murni biltsiginnaa
uummata naannoo sanaa irratti xiyyeeffachuudhaan sababa waraana bilisummaa Oromoo godhatee joon uummaticha fixe waraana bilisummaa Oromoo argachuu hin danda'a, jilbeenfachiisuu hin danda'a jedhee lola waraanni bilisummaa Oromoo isarratti geggeessu dura dhaabbachuu yeroo dadhabu gama kanaan dhufee uummata yeroo inni ficcisiisaa jirutti warreen kaan immoo Finfinnee keessaa naannawa Finfinneeti biyya tokko amantaa tokko maaloo tokko minaamin jedhanii ittiin sirbaatti jiru jechuudha. Oromummaan akkasii gaafa tokko tokko yoo qileesseen onaayyuu namatti hin fakkaatu. Maaliif bakka citee dhiigaa jedhe yoo dhuguma Oromoo taate yoo dhuguma dhiigni kee Oromoo ta'e yoo sayyuu dhiisi yoo dhuguma namummaa qabaatte uummanni akkasitiin dararamu haati boo'aatti jirtu, haati gadoodaatti jirtu, haati ilmoonsee akka horiitti qalamaa jiru, haati qeesee irraa buqqaatee dararamaa kana kaffalaatti jirtu haadha keeti. Dirqama haadha isheen si miidhattee si dhalte ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf si dhukkubuu danda'a ture. Garuu namummaan maaliif akka dhabame naaf hin galu akka Oromoo tokkotti yookaan ilaalu ta'a jechuudha. Ati kan dhumaatti jiru, kan gidirfamaa jiru, kan qeessaarraa buqqa'aa jiru, kan ajjeefamaatti jiru uummata nagaadha. Kan ajjeesaa jiru, kan qeessaarraa buqqisaatti jiru, kan gidirsaatti jiru mootummaadha. Kan itti sirbituuf mootummaadhaaf. Oye, Oromummaatu eenyummaa kee miti moo? Oromummaa kee balfite moo? Ofitti saalfatta moo? Inni Oromummaa keetiif kaateen dhaabbanneef, inni Oromummaa keetiif hin qabsoof, inni eenyummaan kees hin dhukkubsine maali? Barxiiqi qaba. Nuti Oromoon dhagaa walitti darbachuu, wal xiqqeessuu, haamilee wal buusuu, wal arrabsuu argite mogolee wal jalaa dha'uu malee takka wal qabannee hin beeknu. Kaleessas istiil har'as dhaloonni ammaallee jedhee gahuma isaatti deemaatti jira jechuudha. Maal qaba yoo akka Oromootti dhaabbanne? Maal qaba yoo eenyummaa keenyaaf dursa kennine? Bar ilaali ollaa kee, Amaaraa ilaali, Tigree ilaali. Istiil saboota xixiqqoo Oromoodhaan gadi ilaalaa eenyummaa isaaniitiif yoomillee qoosaa tokko hin beekani jechuudha. Siigalee tokkummaadhaan dhaabbatu, waliin hiriiru, yoo gammadan waliin gammadu, yoo gaddan waliin gaddu, yoo bo'an waliin bo'u, yoo kolfan waliin kolfu. Oromoon garuu dantaa dawoo godhata, wal tuffata, wal xiqqeessa, anatu caala jedha, kan koo sirriidha jedha. Dhagaa walitti darbachuu, diina isa dhagaatti darbachaa jiru, diina isa eenyummaa isaa balleessaa jiru, diina isa daguggaa sanyii irratti raawwachaa jiru dhiiseetu walii isaatti dhagaa darbataa jechuudha. Sigaltee yoom kana keessaa baadha? Yoom xiiqii horata Oromoon? Maaf isinitti hin dhaga'amu akka Oromoo tokkootti? Gowwaa kofalchiisanii ilkaan lakkaa'u jedhan sigalee. Amma warri uffata aadaatti dirtanii achi keessaa girgir godhatanii jedheeman. Oromoodha isin. An Oromoodha ofiin jettu. An Oromoodha ofiin jettu. Bar inni mana haadha tokko seeneen bor mana haadha keetiin nan kaaku. Inni mana tokko seeneen mana kee nan kaaku bar. Akkamittiin sammuu akkasii dhabu? Bar waraanni bilisummaa Oromoo inni mootummaan itti gamaa jiruuf isa bilisummaa keetiif dirmadummaa kee walabummaa keetiif qabsaa jirudha bar. Dantaa isaatiif jedhee miti bar akka eenyutti yoo uffatee hojjetee jiraachuu danda'a bar akka barbaadetti. Bakka fedhe deemee jiraachuu illee danda'a bar. Garuu ofii kootii du'eetan si jiraachisaa ofii badeetan ati naaf jiraadhu. Gaaffii ati waggootaaf jaarrotaaf gaafattee deebii dhabdanii ani immoo lubbuu koo wareegatti kenneetan siif deebisiisaa jedheeti barkan inni of kenne siif qabsaatti jiru. Kan akkamittiin dagatta? Ati lubbuu keen jaallattu lubbuun kee si mararu mee qoreeyyoo si waraante hagamsi dhukkuba si laallata. Inni koo bar qoreerra utaala nan beele nan dheebodhe nan daareetu hin jedhin nan rafaayetu hin jedhin nan boqodhatu hin jedhin bar
kan inni siif qabsaatti jiruuf. Na dantaa naa kaffalee aangoon sirraa barbaadaa. Na ubaasii na jiraachisii. Siin hin jennee bar. Ati naaf jiraadhu waanjoo gabrummaan sirraa kaasee ofii kooti wareega kaffaleetan siin immoo bilisa si baasee si jiraachifadhaa siin jedheeti bar. Maal kan akkamitti dagattaati? Sababa kana ish tole inni tokkoof tokko gahee isaa gahee oromummaa isaa baate waan danda'u gochaatti jira. Ati inni uummanni nagaan harka isaa duwwaa qe'ee isaa irratti yeroo inni mootummaa kanaan loltoota biltsiginnaatiin maqaa faannoo hidhatanii kan biltsiginnaadhaan mootummaa koloneel Abiyyi Ahmediin hidhachiifamaniin yeroo inni qe'ee isaa irratti salphatu akka Oromootti salphachaa jira. Innoo uummata nagaadha. Maaliif sagalee ta'uu fi dadhabdi? Ati Oromoo miti? Namummaan hin jiru. Sabaawwinnat inni jedhan sun eessa dhaqe? Inti maal jechuudha? Isa kamitti maaltu sitti tollaan maal sirbita? Ani kan naa galuu dide. Oromummaan keessa kam? Bar uffata aadaa uffachuun Oromoo nama hin taasisu bar. Sirbuun Oromoo sin taasisu bar. Dhukkubsadhu eenyummaa keetiif. Dhaadadhu eenyummaa keetiif. Laaladhu eenyummaa keetiif. Gubadhu eenyummaa keetiif. As teessee raawwattee akka waan isa obaaftee, akka waan itti uwwistee, akka waan kophee itti uwwistee, kophee itti keessee, bittee itti keessee, akka waan yuunifoormii yookiin immoo leenjarii itti jijjiirtee, akka waan nyaachistee obaastee, waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira? Maaf hin lolu? Maal gochaatti jira? Hin jedhin gahee kee baadhu. Atoo maal goote? Gaheen Oromummaa keetii ati baatte maali? Innoo waan danda'u baachaatti jira. Bakka taa'u taa'ee haala kamiin keessatti yoo atuuf hin qusatin waan danda'u raawwachaatti jira barinni. Atoo maal raawwattesti? Mee akka Oromoo tokkootti an Oromoodha jettee yookaan of lakkoostu taate akka Oromootti gahee ati baatte maa inni? Isi qabsoo isa sin utubin itti nuwwisin sin kadhanne bar. Na hidhachiisi sin hin jenne bar. Irraa hiikkatee hidhateetu siif kufee siif du'aatti jira bar. Si kabachiisaa jira bar. Utuu inni hin jirree bar har'a Oromoodha jettee hin jiraattu bar. Amma nan kabajamtu bar. Utuu inni siif du'aa jiru iyyuu akka itti waaroo salphinaa uffattee jirtu argaa jirtaa bar. Inni immoo waaroo salphinaa kana hundeedhaan buqqisee sirraa fuudhee kaabbaa ulfinaa sitti uwwisuudhaaf bakka inni qabsaatti jiru. Kan inni lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennaatti jiruuf. Atoo maal goote akka Oromoo tokkootti? Gaheen kee maali? Oromummaa keetiif maal raawwatte ati? Quba namatti qabu duratti quba ofitti maaf qabu dadhabna nuti? Ati akkas gochuu didde akkas gochuu didde amma maaliin godhe maaf jechuu dadhabna? Dhaaba feete deeggari bakka feete jiraadhu. Oromummaa keetiif dhaadadhu. Oromummaa keetiif dhukkubsadhu. Laaladhu eenyummaa kee badaatti jira bar. Aadaa kee bal'eessaatti jiru. Eenyummaa kee bal'eessaatti jiru. Si mancaasaa jiru. Si diigaa jiru. Si saamaatti jiru bar. Si salphisaa jiru bar. Qeekee keessatti salphachaa jirtaa bar. Onneen kaleessaa eessa dhaqee har'a? Eenyummaa keetiif laaladhaa. Please maaloo sinaa dhukkubu. Ati maal naa goote hin jedhin an maaliin godhe jedhe eenyummaa tokkoof eenyurraa kaa beektaa? Eessas jiraadhu eessa? Dhaaba feetes deeggari. Kan siif sirriidha ta'e siif sirriidha. An kanatti sirriidha hin jechuu hin danda'u. Sitti himuu hin danda'ame. Binatti himuu dandeessaatis. Yoo natti tole nan fudhadha. Yoo waan sirriidha jetteetti amante akka kootti yoon kan hin yaadu ta'e an waan hin sirriidha jedheetti amane tokko hin deeggara. Atis akkuma kana akkasitti si yaada sii galee an akka kootti. Garuu inshallah biltsiginnaa keessa jiraadhu. Bakka feete dhaaba feete keessa jiraadhu. Eenyummaa keetiin garuu hin qoosine. Eenyummaa keetiin tardaraaddareen. Eenyummaan kee si wajjin dhalatee si wajjin hin qilee seenuu qaba sii galee. Si wajjin hin qilee seenas. Oromummaa ofirraan faaqa yoo jettee faaquu hin dandeessu. Maaliif dhiiga keeti waan ta'eedhaaf. Kan bal'eessuudhaaf murni gabroonfataan kun itti gamaa jiru immoo eenyummaa keeti Oromummaa kee bal'eessuudhaaf aadaa kee eenyummaa kee bal'eessuudhaaf bar. Kan
kan inni qe'ee keessattis dhufee laatee sarbaa jiru. Inni dhiiraas inni dubartiis onnadhu. Dammaqi. Laaladhu. Dhukkubsadhu. Isa hojjechaa jiru sagalee isaa amma dandeettii isaatii waan danda'u hundumaan yeroo isaas jireenya isaas wareegee waan danda'u hojjechaa jirutu quban qabin. Anatu sii beekaan jedhiniin maaliin godhee jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo ati maal godhe? Maal gochaatti jira? Yeroo uummanni akkas ta'u maaf bahee lolu? Maaf akkas hin goone ati jettuun suni jireenya ho'aa jiraachaa. Inni tokkoof tokko waan gochuu danda'u gahee isaa baachaatti jira. Booreen sitti galtee jirti. Isatti quba qabuu dhiisiiti maal gochaatti jira. Haalan keessa jiruuf bakka hin jirutti gahee akkamiin baachaatti jira. Dirqama akkamiin irraa eegama jedhe. Inni biyya keessaas. Warroonni biyya sadaffaa jirtan. Biyya faranjii jirtan. Biyya guddate keessa jirtu. Kaleessaa bara TPLF bara wayyaaneen akkasittiin uummata Oromoo hin salphisin. Bara Oromoon akkasittiin hin salphatin akkasittiin hin daguugamini wal waamtaniitu sagalee tokkoon sagalee ta'aafii turtan uummatichaaf dhageessisaa turtan. Rakkoon Oromoo rakkoo kooti. Dhumaatiin Oromoo dhumaatii kooti jechaati turtan. Siigalee har'a maaltu sin raffise? Hin bilisoomtanii? Inni du'aa jiru Oromoo miti? Dhiiga keessan miti? Alagaadha? Inni Walloorraa du'u? Inni Wallaggarraa du'u? Inni Gujiirraa? Inni Bahaa? Inni Lixaa? Inni Kaabaa? Inni Kibbarraa dhumaatti jiru? Oromoo miti? Hin xumurame Oromummaan achitti raawwate? Maal eegdu? Maal gochaatti jirtu? Maalni gaheen keessan? Waay. Dirqamni isin baachaatti jirtan maali? Baatanii sagalee bar waan yeroo dheeraa isinitti fudhatu miti. Waan gati isin kaffalchiisu miti. Baatanii akkam saba keessaniif sagalee ta'uu dadhabdan isin. Daangaan Oromummaa achitti raawwate hin bilisoomtanii isinis. Isin bilisoomtanii okay. Waan barbaaddan argattan isiniif kenne mootummaan mana lafa inni dhumaa jiroo. Isaa wajjin Oromoo dhattee lakkaa'amta. Maaf baatanii sagaleen taatan? Maaf gahee keessan hin baatan? Maaf waan dandeessan raawwattan? Achi teessanii maaf dhagaa walitti darbachuurraa diinatti dhagaan darbattan sagalee isin bar al tokko baatanii raatanii uummata keessaniif dhageessistanii maybe ajjechaa kana maybe irraa qannasuu danda'a bar maybe ta'uu danda'a bar. Biyya guddate keessa jirtu, biyya dimokiraasii keessa jirtu. Biyya sagalee keessan akka barbaadanitti baatanii dhageessifattan keessa jirtu. Tokkummaa kaleessaa maaf dhabdan? Kaleessa bar kan isin dirqisiise Oromummaa miti har'aoo. Inni biyya keessaa uffata aadaa uffattee maal jettee shinqir mirqin jettu. Bilisoomte lafa sii kenname artistoonni yoo bilisoomtan miti. Konkolaataa argame, mana argame, jireenyatti isinii tole, birriitti isinii kaffalame, afaan isinii dhani, isin lubamanii. Oromummaan hanguma sanatti raawwatte. Anyway, ani tarii miira keessa galee isin mufachiisuu hin danda'a. Oromummaa walumaan qabna. Waliin gabroomne. Waliin dhumaatti jirra. Haati keenya seenii mimmaansee buusaatti jirtus. Isinii galtee. Oromoon inni akka Oromootti daguggaa sanyii irratti raawwachaa jirus walumaan Oromoodha jennee waamamne. Oromummaa isaatiif kan inni dagugamaatti jiruuf. Qofaatti akka dalagate tokkollee hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoonni isin qubatti qabaa jirtanis gahee isaa raawwachaatti jiranni. Isarra amma xurii qeensaa tokko jechuudha. Waan jettaniin illee hin qabdan. Isinitti sheemii haa ta'u. Sababni isaa inni gahee isaa raawwachaatti jira waan ta'eedha. Warri kaan. Please hanga isinii danda'ame tokkotti. Of baraa, dammaqaa. Maal keessa jirraa? Maaltu nutti deemaa jira jedhaa?
uf yaada yoo bilisomne walumaan gabrummaanis walumaan tarii har'a nutti fakkaachuu danda'a jireenya gaarii jiraachuu dandeenya ta'a har'a tarii afaan diinaa taanee dubbachuu dandeenya ta'a nyaannee buluu dandeenya ta'a mana gaarii keessa jiraachuu dandeenya ta'a akka barbaannetti bashaanee kan barbaanne uffannee kan barbaanne nyaannee jiraachuu dandeenya ta'a boru yaadadhaa nuti dar'atuma akka ittiin gammannu inni immoo miskiinni immoo utuma oromummaa isaatiif afaan isaa luugamu utuma ajjeefamu utuma akka ittiin dararamu jiraachuu danda'a dhaloota keessan boriitiif yaadadha yaada please wanti hundumtuu hin darbu maqaa badurra mataan baduu wayyaa jira eenyummaa keessaniif yoomillee taanaan dursa kenna uummata ani ilaa kanis hubachuu qabdan waraana bilisummaa oromoo deeggaraa isiniin jechaatti hin jiru dhaaba feetan har'alleen borilleen waan itti amantan deeggaraa isintu beekasan nangashu itti amantan taanaan wanti isin itti amantan isiniif sirriidha anaaf waan inni itti amane anaaf sirriidha isan itti amane hawwi dhiisitti kanatti amane naan jechuun eenyullee hin danda'u sababni isaa maaliif sammuu konnaa ajaje garuu haala kamiin keessatti oromummaa kootiif dubbachuurraa wanti of duuba na deebisu tokkollee hin jiru isinis akkas ta'a oromummaa keessaniif eenyummaa keessaniif uummata harka duwwaatti qe'ee isaa irratti boqonnaa dhabee halkanii guyyaa irbaata rasaasaa ta'aa jiru halkanii guyyaa ajjeefamee reeffi isaa bineensi nyaachaatti jiru yaada sagalee ta'a hamma dandeessanitti of kabachiisaa haguma oromoon haati keessan obboleettiin keessan abbaan keessan oromoo kutaa fedheeyyuu haa ta'u haguma inni salphachaa jiru haguma inni dararamaa jiru isinis salphachaatti jiru diinni sobee asiisnii wajjin harka rukutee sirbaadhatu achi garagalee isinitti kolfa kanan dagatinaa yoomillee taana wallaahi mirqaansa isin har'aa utuu uummanni kun akkas taatti jiru utuu uummanni kun dararamaatti jirtu mirqaantanii isinitti ashoofamaa akka jiru hin dagatinaa bor dachaadhaan dhiiga isin boosisuuf jira utuu isinitti dhufin immoo akka oromootti dammaqaa akka oromootti oromummaa keessaniif dursa kennaa eenyummaa keessaniif dursa kennaa diina waan barbaadu argachuudhaaf waan gochuu qabu hundayyuu gochuudhaaf duuba hin deebi'u kanaaf jechati oromiyaa qircachuuf maal gochuu qabu dhiitee isin bulchuudhaaf maal gochuu qabu isin daguuguu qaba afaan isin hidhuudhaa fi tokko lamaan isin rukutuu qaba sanaaf hin eeyyaminaa yoo bannes waliin mootummaa ma deeggartu warrumti mootummaa kana deeggaraatti jirtu suma deeggartu kanaani ana bal'eessitee eenyuun bulchuuf jettaa mirgi koo naaf akka kabajamuu jedhe gaafachuu dandeessa ba'uu dandeessa bayi erga dhumuun hin oolle sagalee keessan baa dhageessifadhaa jiraannus waliin dhumnus waliin nuti akka oromootti jirra yoo isin jettanii diinni daangaa isinitti hin darbu garuu har'aa akkuma jalqaba gowwaa kofalchisanii kan lakkaa'u jedhe har'a asiin isin tuqeetu isin ilaalee asiin afaan isin cuqqaalee waan cuqqaaluu qabuun afaan isin cuqqaaleetu achiin immoo waan isin irratti raawwachaatti jira kan hin dagatinaa hin gowwaminaa haga isinii danda'ametti please uummata kanaaf illee sagalee ta'a wal bira dhaabbadhaa oromummaa keessaniif adoodaa dhukkubsadhaa xiiqiin eessaan iyyuu nun ga'u ofittummaan eessaan illee nun ga'u kan nu baasuu danda'u tokkummaa keenya eenyummaa keenya dursa kennuudha aadaa keenya duudhaa keenya baduuf jedhu dursa kennuudha afaan keenya baduuf jedhu dursa kennuudha mee ilaalaa gootonni kaleessaa maqaa isaaniitiin dhaaddannu afaan keenya akka inni sadarkaa har'a jiru kanatti ittiin dubbannuu fi wareegama qaqqaalii sana kaffalaniitu har'a dabarsanii nutti kennan har'a garuu nama maqaa afaan oromoo haasa'u mootummaa kooti isin jettaniini afaan oromoo badaatti jira argite eenyummaan kee aadaan kee duudhaan kee badaatti jira har'a maaliif jechaatti jiru akkuma asiin si tuqanii si ilaalaa achi waan barbaadan sirratti raawwachaa jiranii bor kan kaleessa sirni kaleessaa abbootiin isaanii oromoo irratti raawwachaa turee fi kaayyoo inni qabatee jiru
afaan tokko, aadaa tokko, biyya tokko, eenyummaa tokko isinitti fiduuf deemaa jiru jechuudha. Kana keessaa of baastee eenyummaa keetiif dursa kennitee, aadaa keetiif dursa kennitee, duudhaa keetiif dursa kennitee wareegama barbaachisu kara dandeesse hundumaatiif kaffaluudhaaf immoo yeroon isaa har'adha jechuudha. Gaabbii feegeen booddee deemti jedhe. Erga darbe gaabbuun faayidaa tokko hin qabu. Inni wareega kaffalee waan gochuu qabu godhee raawwatee dirqama isaa raawwateetu darbe. Seenaa sitti dhiisee, booree sitti dhiisee, xiiqii sitti dhiisee darbe. Inni gahee isaa raawwateera. Seenaan isaa na yaadatu. Inni tokko immoo lubbuu isaa qaalii jijjiirraa hin qabne sana kenneetu yoon jiraadheen Oromoo bilisa baasee Oromoo bilisoomeef Oromiyaa walaboome argaa. Yoon du'es immoo kaayyoo kaleessa gootonni Oromoo nuti amantaaf kutaan adda hin baane Oromoo jennee baane Somaalee jennee hin gallu jedhanii booda tokkotti waliin awwaaraman. Kaayyoo isaanii sana galmaan gaheetanii galmaan gahuu baadhus kaayyoo isaanii sana irratti wareegama jedheetu tokkoof tokko xurree isaanii qabatee karaa isaarra hiriiree jira jechuudha. Kan booreen itti galte nudha. Nu warra bakka jiru taa'ee bakka jiru jiraachaa jireenya keenya jiraachaa Oromummaa keenyaaf dantaa tokko hin qabne abbaan barbaade addaggeen nutti allaaggaxaa jiraattu. Sii galee asii ollaa kootu wareegama, asii ollaa kootu ajjeefama, anaan immoo gurshaadhaan fidee afaan na qaba. Dhaloota akkasii taane nuti. Sii galee nu warra booreeti, nu warra hirmiiti. Sii galee dhugaan isiniin jedhe. Hirmiin hin nyaatamu. Hirmiin hin nyaatamu bara. Hirmiin akkamitti nyaatamu? Nu warra gumaati. Akkamittiin xiiqii dhabne nuti. Oromoo xiqqaa guddaan of bara. Xiqqaa guddaan dammaqaa. Hayyuun beekaan waldhaalaan bakka jirtan mara. Of bara. Siyaasni akka biraa. Eenyummaan akka biraa. Tapha siyaasaa achumatti taphadhaa. Garuu yeroo Oromoon akkasitiin dhumaa jiru kanatti waan dandeessaniin ajjechaa uummata Oromoo, buqqaatii uummata Oromoo, dararaa uummata Oromoo irraa duubatti hambisuudhaa fi irree tokkichaan Oromoo mootummaa kanatti gamuun, mootummaa kanatti ka'uun sagalee walii tokkoon gamaaf gamanaa waamanii wal geessisuun yeroon isaa ammaadha. Kanaachi tokkoon keenya mana keenya hin hankaaku. Kan immoo arguuf jirtu. Yaadadhaa waggoota 3-4 duraa jechuudha. Kan lolli murni gabroonfataan biltsiginnaa irratti xiyyeeffatee ture Wallagga Lixaatii fi Gujii Boorana keessa qofa ture. Achi immoo Walloo ture. Har'oo yeroo sana maal jedhamaa ture yaadattu? Wanti har'a Wallaggaa gahe, Gujii gahe, Walloo gahe Oromiyaa kutaa 11 wal gahuuf deemaa jedhamaa ture. Sobaaree wal gahee jechuudha har'as. In argame wanti hundumtiyyuu. Asiin si kofalchiisee dhufee raawwatee waan sana kutaa Oromiyaa keessa naanna'ee waan isin jaallatu fakkeessaa mirqaansisee waan isin jettanii fi haala keessan adeemsa keessan maal akka isin yaaddan isin hubateetu deebi'ee raawwatee waan gochuu godhee jechuudha. Hin hafne kaleessas. Har'a immoo haga isaaf danda'ametti liqeeffatees qaaleensa jireenyaatti fayyadamuudhaan kan afaan isaa luugamee warra diyaaspooraa warra biyya galuuf manaaf lafatti kennee akka isaan dhiiga ilmaan Oromoo irratti himimsanii dhiiga ilmaan Oromootiin qoosan taasisaatti jira jechuudha. Kun soba miti. Sababni isaa lafa kenneeraa fi qabsoon isaan kaleessa qabsaa turan hanga lafa argatan, hanga mana argatan, hanga Oromiyaa keessatti investi gochuu danda'an qofatti ture jechuudha malee Oromummaadhaaf hin turre warroota akkasiitiif. Sii galee isa biyya keessaa inni kaan sodaateeti. Sodaan garuu du'arraa sin oolchu. Si danda'ame bakka na baasa uummata koo sin baasa eenyummaa koo sin baraara jettutti goriitii
waan dandeessuun atis ga'ee kee baadhu dirqama kee baadhu malee sodaachuun afaan qabachuun eenyuun iyyuu hin baasu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirru biyya jirru keessatti haali jirru kamiin keessatti iyyuu Oromummaa keenyaaf dursa kennuun barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe biltsiginnaan gam tokkoon waraana isaa uummatatti bobbaasaa. Gam tokkoon hidhattoota faannoo uummatatti bobbaasaa har'a waan argite ofii isaaniitti bobbaasee faannoo hidhachiisee ofii isaatii uummata Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqu sanatti bobbaaseetii akka waan isaan lolanii of keessaa bilisa of gochuudhaaf fakkeessuudhaaf deemaatti jira jechuudha. Kanammoo ragaan inni bulchitoota gara sanaatti aanaa sanaatti dhaamuudhaan of eeggadhaa faannoon isin marsee jira jedhe ragaadhaa jechuudha. Bifa kanaan itti fufa. Gama ba'a Oromiyaatiin yoo deemte gama kibbaatiin yoo deemte Somaalotaan maqaa daangaatiin maqaa adda addaatiin Oromootti kaasee jira. Gama sanaan yoo deemte Affaariin Oromootti kaasee jira. Argite saboota dantaa Oromiyaa keessaa barbaadan Oromiyaa keessaa albuudasaa qabeenyasaa saamanii jala dhumuu didesan lafasaa barbaadan itti bobbaasuudhaanii Oromoo akka sabaatti bal'eessee Oromoo akka sabaatti fixee Oromiyaan basha'ee waan barbaadu argatee basha'ee jiraachuudhaaf hayyoo isaa tokko jedhee isaa gajjabeeffatee itti jira jechuudha inni. Kanammoo kan diduu qabu eenyu? Oromoof Oromoo qofaadha. Akka Oromootti. Akka lagaatti miti. Akka amantiitti miti. Oromoon akka amantiitti dhumaatti hin jiru. Akka lagaatti yookiin kutaatti dhumaatti hin jiru. Gosaan dhumaatti hin jiru. Amantiin kutaatti dhumaatti hin jiru. Siigalee akka Oromootti dhumaatti jira. Kanaaf akka Oromootti ka'ee kan dhaabbachuu qabu Oromoo qofaadha jechuudha. Hiiqaa qabaannu eenyummaa keenyaaf dursaa kenninu gahee keenya haa baannu akka Oromootti. Tooftaa biltsiginnaan baafatee uummata Oromoo daguguudhaaf adeemaatti jiru kana fashaleessuu kan danda'u of kabachiisuu kan danda'u waaroo salphinaa kana ofirraa fuudhee waanjoo gabrummaa ofirraa fuudhee kan lafa kaa'ee kaabbaa ulfinaa ofitti uwwisuu kan danda'u Oromoof Oromoo qofaadha. Eenyuyyuu ulfina kee kabaja kee sitti uwwisuu hin danda'u. Kabaja kees kan ofitti uwwisu si qofaadha. Ulfina kees barcuma ulfinaa abbaatu of jala bulfataa jedhan. Ulfina kees kan of jalatti bulchuu qabu si qofaadha jechuudha. Kanarraa kan hafe fagaara abbaan kenne alagaan follossa mura isa jedhanii inni yoomiyyuu siif hin ciisu. Dammaqi qeerroonis qarrees xiqqaan guddaan hayyoonni Oromoo bakkoota adda addaatiin jirtan haalli amma mareen itti eegaleen baay'ee gaariidha. Ammalleen inni biyya keessaa abbootiin amantaa haadholiin siiqqee warra ofiin jettan keessattuu haadholii siiqqee warra ofiin jettan. Oyi yeroo kaanoo ulee qabatanii raawwattanii anaadha siiqqeeti jettanii bahuu hin dadhabne har'a yeroo uummanni dhumu yeroo dubartoonni akka keessanii dhuman mirga dubartootaatiif maaf falmuu dadhabdan maaf siiqqee keessan qabattanii mootummaa sana dura dhaabbachuu dadhabdan beenaadha siiqqee maali? Maali maqaa qofaadha? Bar siiqqeen kabajaa qabamne haadha siiqqee erga taate kan maatti jiru kan dararamaatti jiru kan boowaatti jiru kan qesheerraa buqqaatee dararamaatti jirtu dubartii akka kootiiti akka dhaabbadhu waraana qeerraa deebisi jechuumaaf dadhabde siiqqee kee qabattee baate maqaan kee maal nu godha si Oromoodhaa maqaan kee maal godha abbaa gadaas abbootii amantaas yoo taatan kan musliimaa kan kiristaanaa kan xeenxee waaqeffataa hundi keessaniyyuu kabajaan kan isheen toltu saba ofiitiif eenyummaa ofiitii wajjin si galee. Wanti hundumtu kan inni bareedu aadaan ofiis, aangoon ofiis, dantaan ofiis wanti hundumtu kan inni bareedu saba ofiitii wajjin, eenyummaa ofiitii wajjin. Kan hin dagatinaa. Hanga isiniif danda'ametti Oromummaadhaaf dursa kennaa hanga isiniif danda'ametti
bakka jirtanii Oromoon dammaqaa qeerroof qarreen xiqqaa guddaan har'allee dammaqaa abbootiin amantaa dhugaa lafa jiru na awwaalinaa. Amantiin dhugaa awwaali jedhu jiru. Amantii kamiin keessatti iyyuu waan dhugaa keetiif du'i jedhaman dhugaa awwaali kan jedhu jiru. Keessattuu haati ilmaan ishee duratti yeroo qalamu keessattuu yeroo dubartiin ulfaa duutu keessattuu yeroo kichuun ola deemtuun gudeedamtu waraana murna biltsiginnaatiin gudeedamtu keessattuu yeroo dubartiin Oromoo qeesee irratti waaroo salphinaa uffattee raawwattee akka ittiin imimmaan jettee dararamtu. Beekwaan dhugaa hin beekwaan ani sammuu namummaatiin yoo yaadne gaariidha. Sammuu isa kaan dhiisne, sammuu shiraa dhiisne, sammuu xiiqii dhiisne, sammuu dantaa dhiisne, sammuu namummaatiin haa yaadnu. Eenyummaa keenyaaf dursaa kennan kanuma jechuu barbaada. Yoon dogoggorina of galcha. Kanneen ooltan nagaan ulaa, kanneen bultan nagaan bulaa. Nagaan.